Hayyee akkam jirtu jechaa amma gosa ispoortii aadaa fi gosoota ispoortii ammayyaa jiran keessaati gosa ispoortii aadaa kan ta'e innis saddeeq abbaa boolla 18 jedhama kuni. Saddeenni abbaa boolla 18 kan inni taphatamu nama lamaan gartuu faallaadhaan kan taphatamu yoo ta'u hojjaan isaa kan inni ittiin hojjetamu seentimeetira 97 fi dalgeen isaa immoo seentimeetira 38 kan inni hojjetamudha. Boolli isaa gadi fageenyi isaa seentimeetira 2 yoo ta'u naannawaan ishee diyaameetiriin ishee immoo seentimeetira 5 kan isheen hojjetamtu. Boolli inni guddaan kun immoo diyaameetiriin isaa 12 kan inni hojjetamu gadi fageenyi isaa seentimeetira 2dha tokkumaadha. Xaaxarii yookaan biyyiin ishee kan isheen ittiin nammitu sadii nammiti kan inni ittiin taphatamu sadiidhaan kan taphatamu yoo ta'u gartuun lamaan yeroo taphatan akkaataan jalqabbii tapha isaati harka booksii godhachuudhaan lakkoofsa 4 kaa'atu harka booksii godhachuudhaan sababiin isaa immoo jalqabe yeroo jedhamu mana afurii kaasee hanga 9tti kan jiru keessaati mana barbaade keessaati jalqabee bubuufachaa deema mana isaa kan keessa jechuudha. Abbaan dursee bakka duwwaa bulee taphiisicha kan jalqabu ta'a jechuudha. Seera taphiisichaa keessatti inni kan biraan immoo 1 hanga 3 gartuu faallaa keenyaa waraanuudhaaf gaafa dhufnee mana salgaffaa kan keenyarra geenyu tokko buufnee lammin harkatti gaafa hafu mana tokkoffaa gartuu faallaa keenyaa waraanuudhaan milikkitatti godhannee waraanuudhaan 4 gaafa goonu manni sun waraanama. Sanaan booddee waraanuudhaan tokko harka keenya geetti ishee hafte sana immoo fudhannee buusaa kan deemnu ta'a jechuudha. Itti fufnee taphiisa keenya taphachaa kan deemnu ta'a. Kan biraan taphiisa yeroo taphannu keessatti meedaa gartuu faallaa keenyaa keessatti 3 jira yoo ta'e xaaxarii 3 jira yoo ta'e keessa buusuu hin dandeenyu jechuudha. Xaaxarii 3 jira taanaan keessa buusuu hin dandeenyu. Irra dabarree lafa duwwaan jiru laallee buusnee kan keenya keessa garuu 3 jiraatu lammisa jiraatu bakka kamiiniyyuu buusaa deemnaa jechuudha. Kan biraan tooftaa taphaa kanaa keessaati mana namni tokko kuufate mana kuusaas inni qabu sana weeraruu yookiin immoo kan ofii godhachuu jira jechuudha. Warasuu kan jennu jechuudha. Sun immoo akkamitti ta'a? Mana kan keenya keessa sadii jiraate kan gartuu faallaa keenyaa keessa immoo mana waraanametti aanee xaaxariin tokko yookiin xaaxariin lammi yoo jiraate xaaxariin harka keenya keessaati immoo buusaa dhufnee lamma harka keenya keessatti yoo hafe buusaa dhufnee mana 9 keessa tokko buusnee lammi harka keenya keessatti yoo hafe akka sila waraanuu sila jenne sana yeroo kana as buufnee gaafa addana buufnu maal ta'a? Qabeenyi kun akka jirutti hammaarame kan keenya godhannaa jechuudha. Qabeenya sana kan keenya godhachuudhaaf maal ta'uu qaba garuu? Tokko isa jalqabaa mana waraaname keessa xaaxarii 2 fi isaa gadi jiraachuu qaba. Mana waraaname taanee kan gartuu faallaa keenyaa jechuudha. Kan gartuu faallaa keenyaa 2 fi isaa gadi jiraachuu qaba. Kan keenya keessa immoo mana dhuunfaa kan keenyaa keessa 3 jiraachuun dirqama. Mana dhuunfaa kan keenya keessa 3 jiraachuun dirqama. Inni kan biraan harka keenya keessatti buusaa dhufnee tokko akkas keessa buufnee mana salgaffaa keenya keessa buufnee xaaxariin lammii hafuu qaba harka keenya keessatti mana nama sanaa warasuufi yookiin immoo kan keenya godhachuufi kan jedhudha. Taphni saddeeq abbaa boolla 18 akkasitti kan taphatamudha. Amma yeroo isaan taphatan taphiisa isaanii waraabaa isin argisiifna. Kanaaf jalqabuuf jedhu jalqabe. Amma bakka duwwaa keessa kan buleessadha. Kan biraan taphiisa kana keessatti yeroo taphatamu xaaxarii xiqqaarraa gara isa guddaatti deemnaa jechuudha. Utuu tokko jiru achii taphachuu hin dandeessu. As utuu 4 hanga 9 keessa jiru lakkoofsa 1 hanga 3 keessatti taphachuu hin dandeenyu.
dura isa kana keessaa xaaxariin jiru hundisaa dhumuu qaba. Afurii hanga sagalii keessa kan jiru immoo utuu tokko jiru lamaan taphachuu hin dandeenyu, utuu lamni jiru sadiin taphachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf amma tokkoon jalqabdi jechuudha. Amma isheen manni kun sila sadii ture waan ta'eef amma immoo afur gochuudhaan mana kana waraannattee mana kana kan ishee godhattee jedhama. Viidiyoo itti aanu daawwachuudhaaf laayik, koop, sheer godha.